يا ربي بيت وعندما سهموتي نرديف سما إيانينو برمدومي نوجبسي إسلامها ولاتي دوان خاسين آجاتو صونم بافني يا ربي أنين بيني سمال. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتوتا فجالتمتوتا وردفتوتا مفري فاميلي أكم جرتو فياكي سني بجراتني سنين جدا بلايان كيا دبي دفع زرا وري ماتي تاتاني لايكي نوتوقا مي وري ديسي تاتاني مو ماتي تاني سنين جدا بلايان بارك الله فيكم. بلايان كنا أرانتنا بلايان تيجي بيرا جراني inni kun obboleessa kiyyaa inni kun immoo mucaa obboleessa kiyyaati inni kun jechuudha asumaan baradhaa isiniin jedha jara kana wajjin dardar jenna jenne as dhufne inni galuuf ta'ee jennaan immoo wajji deemuuf dhufe akkasii yeroo kanatti yeroo mana bahaa jirruudha agammootiyyuu jechuudha deemni achi geennutti afaana turaan ma dandeeyta akkan isinii waraaban isiniin jedha isaa egaa viidiyoo illee baay'ee waraabaa hin jiru maaleesh isiniin jedha obboleeyyan kiyya koni bolloodha bolloo beeytanii jira keen maatiin warri bolloo jirtanii mee jirra jedha warri bolloo galtan bolloo akkasii marri keessanuyyuu aadaaman naga tokko maashaallah baay'illee sin agarsiisu baadhu yeroo deemnutti sin agarsiisa haga rabbina laafise akkasii yammoo taaksii keessa jira anumaa fi jira waan isin ajaa'iburra namoota biraa waliin hin deemne jaruma wajjiniin deemaa jira isiniin jedha akkasii sinillee haa deddeemnuun isiniin jedha deddeemuun gaariidhaami akkasii obboleeyyan kenna guyyaa kamsaa fi jummaa istiraahaa deeman achittillee miti nullee istiraahaa deema jirra istiraahaa biyya sanitti yeroo deemnu jechuudha buna dhaabne hatta siinillee fidannee waa takka wanti nuti yoo anni alaabeetan jiraate boxaatisaa fi juuzaa juuzii yoo taate malee manaa naqatanii deemmataniin jechuudha akkasii asittillee asitti hangaroo akkasitti kataa'anii dhuganiin agarre jechuudha tarii of duratti yoo amma hin jiraannellee yoo jiraates hin beeku jechuudha yoo hin jiraannellee rabbiin nu haa fiduu maaliifuu jennaan maatii ofii wajjin garuu bakkeen itti bashannanan bakkeen ijoollee itti tafsiisan itti sammuu ofii raahaa godhanne maashaallah hisaaba hin qabu jechuudha hedduutu jira kaanii jedhe immoo akka achii sanitti istiraahaa hunda fidatanii fudhatanii jechuudha biyaansi guyyaa tokko fudhatanii egas halkan keessaa galan san hedduu takka baqa maashaallaadha natti tola ana dhugaa natti tola maaliif jennaan ijoolleen namallee boqannaa argatti sammuun namallee boqannaa argatti ijoolleen bishaan tahee maal ta'e garuu biyya keenyatti wanni marru qaaliidha kana yoo jedhu biyaansi bakkee gugurdaa namni tokkichi 500,000 fa'aan tikkeetti muranii seenan jechuudha. Rabbiin nu haa laaffisu osoo wanni akkana hedduu jijjiraate immoo heddummaatee jiraate agana hunda hin qaalessan kanaafi yeroo hunda yoo mana taa'ulan immoo dhugaa sammurra hanaman argattu wallahi akkasitti immoo maashaallah kaasatan obboleeyyan kiyya namni dhabee osoo bi'aansi ji'a keessatti guyyaa 2-3 ilmaan ofii bakkee bashannanaa bakkee jarritti taphattee rahaa argattu geessuu danda'e maashaallah asitti silaanumaan taphatanii yoo lachuu osoo wanni akkasii jiraate bareedama jechuuf hin jedhe akkasii gara xuqura abbaayii kana fakkaatan isiniin jedha ada boollarraa gadi gara xuqura abbaayii geenne jirrammoo jechuudha yeroo naannoo boostaa geenne waraabuun natti hin tolle silkii faa fudhatanii nama harkaa fiigan sodaata waraabetana akkasii maashaallah mee obboleessi kiyya kun na fakkaata ijaabee na jabattee jettan kaafuula sin agarrufaa jettanii ijuma fa'aan na fakkaata mee natti maa isiniin jedha akkasii dho'iseeyyuu jechuudha na duuban deemee waraabaa jira innillee jechuudha bakka baay'ee guddallee miti baay'ee xiqqallee miti garuu alhamdulillah wallahi rahaa takkan dabarsee jechuudha jara wajjiini alhamdulillahi rabbil alamin hawwii kiyya ture jechuudha xiqqaatullee alhamdulillah agaawweesaan
wama hawwe wama yaadan godhu waan guddaa dhabbaleeyyan kiyya wallahi gooto keessanuu rabbiin waan hawwitan hawwii isin haa baasu mucaan kun gaafaan biraa awwala biyya alaa deemuu xiqqishu tokko jechuudha. Waan hageessaa jaaladhullee hin qabu maatii kenna hundaanuma ima jaalatta kaasatan ijoolleen shamaraa maatii ofii ni jaalatti. Ani immoo isa waa baay'eef isa jaaladha jechuudha. Gaafa abbaan kennaa Biriitaanis inni waggaa takka qofa jechuudha. Ammallee bakka nama xiqqee narraa akka obboleeyyan osoo hin taane ilmoo ofiitti ilaalaa turedha waan ta'eef osoo bakka kanaa olillee fidee qalbii isaa gammachiise osoo xiqqishittu naa deebi'ee juwaajuween beeytanii mita namaan darban san irra teessisee isillee taphachiisee hedduu dasna jedha. Wallahi hedduu dasna jedha. Hunda keessanuu warra obboleeyyan ofii maatii ofii ilmaan ofii wajjifataa jedhu sinaa taasisuu isiniin jedha. Akkasii diqqishuma jedhee bakka kana fide. Silaa wanni amma inni nama guddaadha yookiin nama maashaallah silkiin garaagara nama waraabayyuu jechuudha. Mana keenya ka citaati maal jetta yaadattan uummata keenya mana citaa yeroo biraa deemnee san jechuudha. Namni hin dagata iddoo kanas hin durallee dhufee jira. Tanaan lammaffaadha kana achimmoo waan bakka kana caaluu dhaqee isin waraaba biidhnillah ilkariim akkasii keessisallee baay'ee takka namatti tola dhugaa maashaallah. Akkaataan isaanitti nama keessummeessanillee akkasumallee jechuudha qulqullinnillee yaa maashaallah tabaarakallah waan das nama jedhu wahiitii isiniin jedha. Isinuma waliin haasa'u ture isinumaa fi waraabe buleeyyan kiyya isinuma fiduuf jechuudha. Akkasii silaa sagalee yeroo san jiraate bareeda dhagarummootiyyu jechuudha muuziqaa garaagaraa waca garaagaraatitu jira. Yeroo kanatti nu laalle bakka namni hin jirre ta'enneyyuu jechuudha. Gaasatan guyyaarraa guyyaa Uhudii kana namni boqonnaa isaaniiti dhaqeerraa haa godhaa isiniin jedha. Akkasitti obboleeyyan kiyya maashaallah akkasinitti tolee abdii qaba maaliifuu isin tarii namni hin gaddisiisa jedha yaaduu hin jiru waan ta'eef akka haga kiyyatti jechuudha. Isin gammachiisa jedhee abdii qabanti na gammachiisu. Namni hin gammachiifne illee yoo jiraate afaan isiniin jedha. Akkasii haga tokko keessa deddeemnee lallaallee eegasanii immoo tiyyuu bakkee kana bakkee teemnu teenne asii jechuudha. Hin jiru namni baay'ee yeroo kanatti waan nu ajajanne waan nu fidan eeggataa jira. Biraazariin kun sooftidha naan jedha. Sabaaboyyuu miti garuu maashaallah baay'ee takka bareeda. Isaan immoo tiyyuu nyaata biraana didan jechuudha. Nuti yeroo sammisaa nyaannee yaanillee waa baay'ee jedheeni jennaani didani. Wanni immoo isaan dhugan maashaallah hedduu takka das nama jedha. Miriindan dhiiga biyya keenya keessatti wanni dhiiga qannasu hin jiru. Wanni waan dhiiga qannasu hin dhugan waan dhiiga nama dabalu malee jechuudha. Akkasii haadhu hinuun isiniin jedha. Maashaallah. Yeroo kanatti deemuudhaaf kaanee jarraan isiniin jedha. Isaan kanallee maashaallah namni duraan akkanatti hobboo waraabee jirtanii hordoftoota kiyya jala jechuudha. Hobboo waraabdanii beeytanii bishaanii isiniin jedha bakki kun bakka duraan seenaa duraanii nama yaadachiisa. Hobbollee yoo waraabu baanne jaanii kan maashaallah waraabne wallahi akkasuma hedduu takka namatti tola bakki toon itti dhiqatan hatta hammamnillee qulqullinni isaanii maashaallah tabaarakallah waan hedduu takka das nama jedhu dhugaa. Anu soommaan mallee asitti deebi'ee dasna jedha maaliifuu wanni marri waan tartiiba qabu jechuudha. Rabbiin hunda kennatu tartiiba haa godhu. Akkasii isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Nyaatanii dhuydanii yeroo geessitanii jettan yeroo nyaachuufis jettan asiin dhiqattanii akkuma ka biyya arabaa sanitti kadhee bakki itti dhiqatanillee wanti namarraa guggoysullee ni jira waan ta'eef akkasii isiniin jedha ka obboleeyyan kiyya maashaallah namni ijoollee qabu ijoollee ofillee as fidee bakka kana caalullee bakki toon ijoollee qofatti tapsisanii jira hangaruu jarri daa'immanii miti waan ta'eef wajjiniin as dhufe jechuudha. Akkasii bakki toon daa'immanillee kana caalaa bareedu kana caalaatti tapsisan hin jira jechuudha. Akkasii waliin asitti maashaallah fataa jechuu dandeettaniin isiniin jedha isinillee maatii keessa wajjin hiriyoota teessa wajjin obboleeyyan keessan kakkanaa gurguddoo wajjin namni ijoollee xiqqoollee hin akkuma argitan fidee taphachiisee maal jedhee wajjin nyaatanii dhuganii bakki toon bishaan itti daakanillee hin jira garuu yeroo sanitti bishaan hin qabu jechuudha. Fidee akkasitti haala kanaan boharsiisee galaa bakki kana caalullee maashaallah hisaaba hin qabu hunda kennayyuu warra bakka lubbuun teenna feetu dhaqu rabbiin nu haa taasisu. Egaan amma gara galaatitti deemaa jirra anaaf jara qofa waan ta'eef galgala immoo taaksiin argannu
qurxummii kana immoo itti galuu deemnu binne manatti nyaanne haa nyaannuun isiniin jedha akkasii maashaallah biyya sanitti jechuudha qurxummii akkasitti illee fidaniin hojjetan angaruu kanuma hojjetame arge tarii kan akkasitti gurguranillee jiraachuun hin dhabamu jechuudha waan akkasiitii nyaannumaaf amma hagana isinitti agarsiise hordoftoota kiyyaa isin warri ala jirtan qurxummiitti waan qabdanii baay'ee hawwiin qabdan jechuu fedheeti maashaallah maaliif gara yeroo achi jiru san baay'inaan waan ofii nyaadhu fi tarii namni hawwullee hin dhabamuu yoo hawwitanillee nagaan isin galchuu wanni biyya san jiru marru asin jira nyaataa dhugaatillee wanti martuu isiniin jedha egaa obboleeyyan kiyya viidiyoon guyyaa har'aatiif ani qabadhe dhufe kana fakkaataa egaa viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan naa turaa galle amma mana jirraa achirraa gasii immoo karaa waraabuun ittiin tolle maafii isiniin jedha assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu galanni rabbi daayoomi mameedhuma kan irra nu buuse karaa diin islaama